Akkam jirtu faamilii nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u akkam nagaa keessanii ani naguma nagaa galata waaqayyoo. Egaa akkuma beekamu jijjiirra maallaqaa yookaan oolmaa sharafaa karaa Itoo Bilaak Maarkeettii akkasuma karaa baankiitiin illee akkan qabadhu beekamaadha jechaadha. Karaa Itoo Bilaak Maarkeettii akkuma beekamu biyyoota 20 jechaadha karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin. Karaa baankiitiin immoo baankota qaqajareen qabadhee dhufaa jechuudha. Guyyaa kale baankii Hawaashiin biyyoota 5 qabadhee dhufee guyyaa har'aa immoo baankii qacareen baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin biyyoota 5 qabadhee dhufee jira jechuudha. Egaa salphumatti karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin biyyoota 20 karaa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin biyyoota 5 jechaadha guyyaa har'aa jechaadha. Egaa warroon mana kanaaf immoo haara taatanii sabiskiraayibii godhaa, laayikii godhaa. Yoosii tolee immoo sheerii godhaa obboloota keessan nama birootii fi koomentii irree barreessaa sinin jedha. Warroon immoo mana kanaaf immoo maatii taatanii laayikii koomentii barreessaa sheerii irree godhaa sinin jedha. Oosii tolee buleeyyan keessanii fakkeenyaaf warroota guyyaa har'aarra yaa ta'u guyyaa boruu maallaqa sanii ergatanii jechuudha guyyaa karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin jechaadha. Akkasuma karaa baankiitiin illee amma yeroo ammaa baay'inaan karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin ergatu malee namoonni hedduun karaa baankiitiin namoota muraasa jechuudha kan ergatu namoota muraasa jechuudha keessattuu qimamoonni madaamii jechuudha karaa Itoo Bilaak Maarkeettii jechuudha namoota muraasa karaa baankiitiin kan ergatu. Kanaaf salphumatti laayikii godhaa fi isiniin jedha maaliif meeqan daldala isaanii inni jedhuun fi akka wal bira qabanii meeqa akka daldala isaanii irratti innoo jedhirree baruun hin danda'u jechuudha. Salphumatti amma fakkeenyaaf birrii Dubaay gaafatuun daldaalaan fakkeenyaaf guyyaarraa birrii Dubaay birrii 49 fi saantii wayiiti. Daldaalaan immoo yookaan birrii 45 akkasoo je'een birrii hanganaa birrii 4 eessa fiddeen irratti akkana gootichi gaafachuu danda'u jechuudha salphumatti. Akkas jedhanii biyyoota hundumaa jechuudha Dubaay fakkeenya fudhadhe malee biyyoota hunda keessa kan jiran fakkeenya biyyoota 20 kana keessa biyya tokko keessa kan jiraatan ani dubbadhe kanaaf ani dhugaa wanno jalaa hin barreessa jechuudha onlaayinii isaaniirraa hin barreessa waan ta'eef jechaadha. Kanaaf daldala keessanii meeqa maaliif amma irratti qabatte jettanii gaafattu jechaadha salphumatti karaa Itoo Bilaak Maarkeettii. Karaa baankiitiin illee karaa baankiitiin baankiin dhaqanii erguu isaanudha jechuudha. Karaa baankiitiin kan nama mamsiisu hin jiru jechuudha. Kan nama maaliif baruudhaaf yoo ta'e malee Itoo Bilaak Maarkeettii garuu baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Baruun baay'ee barbaachisaadha. Gaaf keessattuu gaafa birrii ergattanii dhaggeeffachuu qabdu jechuudha viidiyoo koo. Egaa akkuma beekamu immoo biyyoota 20 jechuudha. Kanneen akka Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Hoomaan rihaala, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet dinaara, Baareen dinaara, Joordaan dinaara, Chaayinaa yowaanii, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Koroonaa, Swiss birankii, Turkii liiree fi kan kana fakkaatan jechuudha. Salphumatti biyyoota 20 jechuudha. Karaa baankiitiin immoo akkuma jedhe guyyaarraa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin biyyoota 5 kanneen akka Ameerikaa doolaarii, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawundii fi Yuuroodha jechuudha. Akkuma beekamu biyyoota 5 gaafan jedhe immoo biyyoota 6 godheen birrii biyya Kuweet yookaan dinaara Kuweet illee guyyaan itti dabaluu hin jira jechuudha. Har'a salphumatti biyyoota 5 jechuudha. Biyyoota 5 jechaadha karaa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin jechaadha. Guyyaarra karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin biyyoonni dabalanis hin jiru, biyyoonni hir'isanis hin jiru, biyyoonni akka kaleetti jiranis hin jiru jechuudha. Haala sadiin jiru guyyaarra. Biyyoonni kun dabalanii biyyoonni kun kan hir'isan isaan gamoo hin hir'isne garuu hir'isanii biyyoonni kun immoo akkuma kaleessatti kan jiranis hin jiru jechuudha guyyaa har'aa. Egaa akkuma beekamu guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a guyyaa har'aa akkasuma Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin birrii 100 birrii 82 fi saantiima 32 jechuudha. Guyyaa har'aa Ameerikaa doolaariin dabaleetu jira karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin jechaadha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin jechaadha karaa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin birrii 100 birrii 59 fi saantiima 31 jechaadha. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin birrii 100 birrii 29 fi saantiima 55. Awustiraaliyaa doolaariin karaa Itoo Bilaak Maarkeettii birrii 100 birrii 27 fi saantiima 90. Kan itti aanu Hoomaan rihaalli karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin jechaadha. Birrii 400 fi birrii 74 fi saantiima 15. Duubaa dirhaamiin karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin birrii 49 fi saantiima 64 jechaadha. Birriin Duubaa guyyaa har'aa jechaadha. Akkasuma immoo Duubaa dirhaamiin jechaadha. Karaa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin akkuma jedhe birrii 46 fi saantiima 19 jechaadha. Dhugaa dubbachuuf birriin
Duubaay dirhamiin jechaadha. Guyyaa kalee karaa baankii Awaashiin birrii 44 saantiba 37 ture jechuudha. Baankii Awaashiin guyyaa har'aa immoo jechaadha. Akkuma dubbadhee baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin birrii 46 saantiba 9 garaagarummaa qabu jechuudha. Kanaaf amma asirratti baankii hojii gamtaa Oromiyaatu baankii Awaash caalaa jechaadha. Kanaaf baankii qacaree qabadhe dhufa. Baankii wal fakkaataa miti jechuudha. Akkuma dura dubbadhee wal fakkaataa miti jechuudha. Kanaaf salphumatti guyyaadha baankii hojii gamtaa Oromiyaatu caalaa jechuudha. Baankii Awaash. Birrii lamaan caalaa jechuudha. Salphumatti guyyaa kaleerraa jechuudha. Kan ittaanu Saawud Arabiyaadha. Saawud Arabiyaa Riyaaliin jechaadha. Karaa Itiyoo Bilaak Maarkeetiin guyyaarraa birrii 48 fi saantiba 55. Akkasuma Saawud Arabiyaa Riyaalli karaa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin birrii 45 fi saantiba 10. Kuweet Diinaarri karaa Itiyoo Bilaak Maarkeetiin jechaadha. Birrii 500 fi birrii 87 fi saantiba 78 jechaadha. Birriin Kuweet guyyaa har'aa. Kan ittaanu Baareen Diinaarri karaa Itiyoo Bilaak Maarkeetiin birrii 400 fi birrii 83 fi saantiba 46. Joordaan Diinaarri karaa Itiyoo Bilaak Maarkeetiin birrii 200 fi birrii 57 fi saantiba 16. Chaayinaa Yuwaaniin karaa Itiyoo Bilaak Maarkeetiin birrii 26 fi saantiba 93. Kan ittaanu paawundiidha. Paawundi sterlingiin karaa Itiyoo Bilaak Maarkeetiin birrii 200 fi birrii 44 fi saantiba 26 jechaadha. Akkasuma immoo paawundi sterlingiin jechaadha karaa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin akkuma dura dubbadhe birrii 200 fi birrii 12 saantiba 84. Yuuroon karaa Itiyoo Bilaak Maarkeetiin birrii 200 fi birrii 8 fi saantiba 16 jechaadha. Karaa Itiyoo Bilaak Maarkeetii yuuroon jechaadha. Akkasuma immoo yuuroon karaa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 87 fi saantiba 24. Koronnaan karaa Itiyoo Bilaak Maarkeetiin birrii 18 fi saantiba 83. Isuwis biraankiin karaa Itiyoo Bilaak Maarkeetiin birrii 200 fi birrii 24 fi saantiba 82. Kan ittaanu Turkiidha. Turkii liireen karaa Itiyoo Bilaak Maarkeetiin birrii 3 fi saantiba 86. Hijibshaa paawundii yookaan birrii Hijibti yookaan birrii Gimsi tokko jechuudha. Karaa Itiyoo Bilaak Maarkeetiin birrii 3 fi saantiba 57. Israa'el shekeliin karaa Itiyoo Bilaak Maarkeetiin birrii 59 fi saantiba 77. Kan ittaanu Yemen Rihaalli karaa Itiyoo Bilaak Maarkeetiin 0 saantiba 76 guyyaa kaleerree kanuma birrii Yemen jechaadha. Hin daballeessi hin hir'innes jechaadha. Kan ittaanu Hindiidha. Hindii ruupiin karaa Itiyoo Bilaak Maarkeetiin birrii 1 fi saantiba 89. Birriin Hindiillee guyyaa kalee kanuma jechaadha. Kan ittaanu Paakistaan ruupiin karaa Itiyoo Bilaak Maarkeetiin 0 saantiba 65 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti guyyaa har'aa karaa Itiyoo Bilaak Maarkeetiin akkasuma karaa baankiitiin illee kana fakkaata jecha. Akkuma jedhe baankota keessa immoo baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin kana fakkaata jechaadha. Kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu. Warroonni Joordaan Beeyruut yookaan Libneen jirtan fakkeenya birrii biyya Joordaanii diinaara jedhama. Warroonni mana madaabii jirtan immoo diinaara biyya seenaa osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Beeyruut yookaan Libneenii jechaadha. Akkasuma birriin biyya Beeyruutii paawundii jedhama jechuudha. Maqaan birrii biyya Beeyruut paawundiidha. Paawundiin biyya sanii immoo baay'ee xiqqoodha. Paawundiin garuu hedduutu jiru. Kan Beeyruutii yookaan kan Libneenii baay'ee xiqqoodha jechuudha. Akka birrii Yemen akka birrii Paakistaanii jechuudha. Kanaaf salphumatti isinillee birrii biyya sana osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedheensa. Aina maqaa isaa hin dhaheen doolaariin hedduutu jiru. Akkuma paawundiin hedduun jiraatan doolaariin irree baay'eetu jiru jechuudha. Isi salphumatti jechuudha warroonni Joordaanii fi Beeyruut yookaan Libneen jirtan jechaadha. Ameerikaa doolaariidhaan irra eeggattu yookaan assaabbattu jechuudha. Karaa Itiyoo Bilaak Maarkeetii yoo ergattan birrii 100 birrii 82 fi saantiba 32 irra eeggattu jechuudha. Karaa Itiyoo Bilaak Maarkeetii yoo ergattan. Karaa baankii hojii gamtaa Oromiyaatii yoo ergattan immoo birrii 100 fi birrii 59 fi saantiba 31 irra eeggattu yookaan assaabbattu jechuudha. Isumaan dura dubbadhee jechaadha. Kanaaf salphumatti warroonni Joordaanii fi Beeyruut yookaan Libneen jirtanii birrii biyya sana osoo hin taane Ameerikaa doolaariidhaan irra eeggattu yookaan assaabbattu jechaadha. Egaa gabaabumatti viidiyoon qarraa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura.